Addunyaa amma keessa jiraachaa jirru keessatti teknooloojiin bu'aa gurguddaa yeroo yerootti argamsiisaa jira. Kanaanis haala jiruu fi dinagdee akkasumas hawaasummaa sadarkaa guddaarraan ga'eera. Argannoowwan haaraa yeroo yerootti argamaa jiran keessaas artificial intelligence'n immoo isa tokkodha. Innis hojii namaan hojjetaman bakka bu'uudhaan maashinoonni dalagaatti bobba'anis hedduudha. Akkam jirtu maatiiwwan Siifin Tiyuub. Guyyaa irraa kan ammoo bu'aawwan teknooloojii kan ta'an keessaa namoota baay'ee kan raajeffachiise waa'ee ChatGPT walii wajjin ilaalla. Egaa ChatGPT'n dhaabbata OpenAI jedhamu jalatti kan argamu yommuu ta'u, gaaffii gaafatamu hundumaaf deebii gahaa ta'e kan namaaf deebisudha. Namoota baay'ee bukkeettis kan jaallatamee fi yeroo muraasa gidduuttis namoota biiliyoonaan lakkaa'amaniin kan daawwatamedha. Namoonni bu'aa ChatGPT hubatan miirota isaanii sooshaal miidiyaa gubbaattis wal harkaa fuudhuun odeessaa jiru. Ogeessota fayyaa, barattoota, barsiisota, daldaltoota onlaayinii irraa biizinasii hojjetan, sooftiweer injiinaringii, kompiitar saayinsii, pirogiraamerotaa fi barattoota sadarkaa olaanaa yuunivarsiitii adda addaa keessatti argamaniif bu'aan ChatGPT'n fide laayyoo miti. Namoota ogummaa isaanii guddifachuuf barachuu barbaadaniif ChatGPT'n filannoo jalqabaati. Egaa waa'ee ChatGPT hangana yoo jenne akkamiin fayyadamuu dandeenya gaaffiin jedhu ka'uu mala. ChatGPT'n biyyoota akka Itoophiyaa keessatti kan hin hojjenne yoo ta'e illee tooftaa garaagaraatti fayyadamuun ChatGPT fayyadamuun ni danda'ama. Viidiyoo har'aa keessattis akkaataa kamiin ChatGPT banachuu akka dandeessan olii wajjin ilaalla. YouTube chaanaalii kana laayikii, sabskraayibii fi sheerii gochuun dagatina. Gara viidiyootti dabarra. Egaa jalqaba maal gootu Atlas VPN connect gootu bilbila keessan irratti akkaataa nama connect godhee jiru kanaan jechuudha. Atlas VPN baay'ee bareedaadha. Play Store irraa buufachuu dandeessu. Ergasii exit jettanii baatu. Gara browserii keessanii deemtu. Chrome'n qaban ammaaf Chrome'tti fayyadama. Asirratti maal jedheen barreessaa chat.openai.com jedheen barreessaa. Akkuma irraa argaa jirtan kan irratti isinis gara fuula ChatGPT'tti kan isin geessudha. chat.openai.com jettanii erga geessitanii booddee fuula kana isiniif fidaa. Addana irratti xiqqoo eeguu qabdu. Check your browser. Xiqqoo erga eeddanii booddee maal godhaa fi masaaninni iyyuu gara fayyadamtaniitti nu geessa jechuudha. Kun isan kanaan dura fayyadamaa turedha. ChatGPT'n kuni asirratti waan barbaadan search gootanii gaafachuu dandeessu jechuudha. ChatGPT namni kamiyyuu access gochuu qabaa jechuudha. Mee addana irratti maal akka inni naa barreessu ilaalaa. Tell me about Oromoo people edeen gaafadha. Maal akka inni naa barreessuu fi deebii akkamii akka inni naa kennu wajjin ilaallaa jechuudha. Luka akkuma asirraa ilaalaa jirtan kanatti barreeffama baay'ee nu barreessa. Waan nama ajaa'ibu paaraagraafiidhaan yoo gaafanne illee nu barreessuu danda'a. Detail information hunduma isaa keessa galee nu barreessaa jechuudha. Kanaaf iyyuu akkasittiin asirraa fuunee paste goonee barbaanne translate goonee waan barbaanne hubachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf iyyuu ChatGPT kan namni kamiyyuu biyya keenya Itoophiyaa keessatti access gochuun hin danda'amu yoo ta'u akkaataa kamiin haala salphaan access gochuu akkaataa dandeessan immoo isinitti agarsiisa akkamitti akka banattan jechuudha. Ilaala amma yoona kana gaaffii isin gaafattan irratti hundaa'uudhaan waan isin barbaaddan hundumaadha kan inni isinii deebisu jechuudha. Egaa kun isanii banetti fayyadamaa jirudha waan ta'eef kana log out godheen akkaataa ittiin haaraa banattan isinitti agarsiisa jechuudha. Akkaawuntii kana log out godheen ba'e jechuudha. Asirratti yeroo jalqabaaf galaartu ta'e sign up jettu yoo qabdu kanaan dura ta'e immoo login jettu. Anamma sign up jedheen haaraa banaa jira jechuudha. Imeelii na gaafata asirratti. Kanaaf iyyuu imeelii itti fayyadamuun gashaa. Imeelii haaraa kanaan dura ChatGPT'n hin yaalin jechuudha. Ergasii continue jettu. Continue erga jettanii booddee paaswordii laattuuf addana irratti paaswordii isinitti tole kamiyyuu laachuu dandeessu. Irraanfachuun qabdan garuu booddee deebitanii ittiin seentu waan ta'eef asirratti paaswordiin kennaafii jira. By default kana kenneefi erga kanaan booddee continue jedha jechuudha. Continue erga jedhee booddee xiqqoo search erga naa godhee gara verify gochuu qabdu kan akka nama taatan maashinii akka hin taane yookiin roobootii ta'uu dhiisuu keessan adda baafata. Erga isa kilik gootanii fi booddee imeelii keenya akka verify goonuu nu gaafata waan ta'eef gara imeelii keenyaa deemnee imeelii keenya verify goonaa jechuudha. Gara imeelii keenyaa deemnee imeelii keenya message isaan nu ergan verify goonaa akkuma argitan kana na erganiiru. Asirratti dhufeen imeelii koo verify godhaaf jechuudha isaanii fi accept akka isaan nu godhaniif
innumtiyyuu ergasii gara kiroomitti na deebisa gara ChatGPT jechuudha. Akkasittiin ofuma isaatiin gara ChatGPT nu deebisa. Ammas waan baay'ee nu gaafata addana irratti cheeggoonee fi dabarraa incukaasna achirratti roobootii ta'uu dhiisuu keenya adda baafataa jechuudha. Kanaan booddee dakkas gootanii booddee maqaa isin gaafata first name last name asirratti ga'anii maqaa YouTube kootiin asirratti kennaa fi siifiin last name tiubedhaan kennaa. Ergan kana barreessii fi booddee immoo continue jedha isinis kan mataa keessanii kan barbaadan kennuu fi dandeessu jechuudha. Continue jenna yeroo kana lakkoofsa nu gaafata addatti gaa lakkoofsa kana lakkoofsa biyya alaa ta'uu qaba waan ta'eef applicationii gara biraa bannu jira. 2NR jedhama. 2NR Play Store irraa buusuu dandeessu. 2NR kun akkuma asirratti argaa jirtan kana isa gaafan banuu kun fuula akkasii dhufa. Kanaan dura waan itti fayyadamee turee fi minimize bilbila keessan gootanii lakkoofsaan 2NR irraa argadhe kanan fudhadhee asirratti guuttadhee achirratti akka inni meeseejii na ergu godha jechuudha. Lakkoofsi inni na ergee koodii isaa 48 kan biyya Poolaandii waan ta'eef isinis yommuu 2NR kana bantan koodii biyya sanaa ilaaltanii kan biyya kamii akka inni ta'e erga bartanii booddee isa guuttanii seendi jettu jechuudha. Garuma applicationii kanaatti deebitu meeseejii isin erga waan ta'eef kun akkuma argitan amma na ergeera. Meeseejiin gara gubbaarra jira. Meeseejii 2NR kun na ergu short koodii kana fudhadheen deemee enter koodii sanni naan jedhe kanarratti guutaa jechuudha. 2NR bilbila isiniif kenna bilbilichuma sanarratti immoo achirraa fudhattanii guuttu koodii achuma irratti isin ergaa jechuudha. Play Store irraa buufachuu dandeessu. Koodii sumatu isin ergaa arga kanaan booddee login gootu amma gaa nu banamuun isa sedhamu walii wajjin ilaallaa jechuudha. Search gochaara waaw kun olaanuu baneera jechuudha bakka. Haala kanaan isinis bantanii bilbila keessan irrattis kompiitara keessan irrattis ChatGPT haala salphaa ta'een fayyadamuu dandeessu jechuudha. Guyyaa 7 kan inni firii nambarii kana isinii kennu qaqayyartanii guyyaa 7 keessatti ChatGPT akka barbaadanitti access gochuu dandeessu. Kunoo gaaffii gaafatamuuf haala salphaa ta'e akkasiidhaan deebii isinii kennaa jechuudha. ChatGPT kana malees applicationii fi bootiiwwan adda addaatiin kan inni dhufaa jiru. Inni kun garuu baay'ee barbaachisaa waan ta'eef ChatGPT isa normaalii waan ta'eef etu kanatti fayyadamtani baay'ee gaariidha. Bootiiwwan kakkada caccaalan baay'ees teknooloojiin guyyaa guyyaatti kan inni baasaa jiru. Gara karaa applicationii isaati immoo yeroo gara biraan qabadhe isinii dhiyaadha. Ammaaf haala kanaan itti fayyadamu jedha. Siifiin TV subscribe like share comment godha waan isiniin gallemmoo nagaafadhaa isiniin jedha galatooma.